Dagalatuma baay'een isin galateeffadha. Toofuwaan irra jirra. Daqiiqaa muraasa ta'e. Toponi hawarli lama. Hawarli. Namicha bira jirta. Okay, hawarli. Toofuwaan irra jira. Daqiiqaa muraasa ta'e. Daqiiqaa muraasa daqiiqaa 20 ta'a. Topwani no wala chimneyi Yaada dandeettanii thank you so much. Shakka bija namicha tisi dama fa shakka wanda ne san kush goda wara malu tanisi hanga dandeettanii atuma latti nan ka wabra miti shana fara jira to kofati kesi nan jennu sadafa jira to kofati kesi nan miti atuma te nushi boyna namichi sun lama lenjira makennan nani bi namichi ni intalime si jira tu bochana ba ka to ki jala tuinati abshira boris wal brajira iftar wal brajira wanda dingini support wone wayne ni yete bakanga o fidan denya yela na gara hoto bitu acin kifne wanda denyi go chufi dan denya wan nama hedulan dubal ne kamna inshallah wanda denyi commenti lati bo ke sa chufi sufi county sa kana fa chufi sila wala sa jalatan commenti boicha ngena imboina emida wanda emida bo chufi so mo tamu so majiru inshallah darajira wanda denyi makani to kofa rata bona bo maju to susu na to amane ko rako abra ragam dana kosa Egane omaje chumete isak oromo ko isa walme emoji kana fayyadamtani manni ha chufamura male wam bramiti isa manni ha chufamuma ma wa tikontri jere jechuta isa emoji kana obole wokenya wallahi ana berada bachu darbitani namoni tabasan nageen sidage seduftani walla matawul qabdani abalu sidin jeru ulfada kala toma kirada gari makku mondati gari gandan kabu gari kutan kabu gari bakka kabu bakku mana jeti gari da rabbi umri ke sare restu diletani garan gaman mangara koti nagati sidin ko sagale na siyo anda gamna ulfaadhaa hundi keessanii yoo galatooma Oromoo martii iddoo garaagaraa jirtan bakka garaagaraa asirratti hirmaattan waan qabdanii taaphaa biraa jalqabdanii koppilii sheer gochuurraa jalqabdanii abaaboorraa eegaltanii hanga leencaatti hanga giiftii sadarkaa gurguddaatti kennuufiin amma humna keessanii amma humni keessan danda'u osoo hin qusatin waan gootan kan gootanii jirtan galanni keessan guddaadha rabbii gaditti jechuudha ulfaadhaa rabbiin kabaja guddaa isiniif haa kennu. Dabalee biileenaan tiriliyenaan isinitti haa kennu nama harka namaa ilaalu nama balbala namaa dhaabbatu rabbiin isiniif taasisini artii keessaniif tumsa gootanii ulfaadhaa injifatamuunis injifachuunis waanuma jiru waan ta'eef barnoota guddaa nuuf ta'a barnoota nuuf ta'a waan ta'eef kana irraa barachuudha waan ta'eef rakkoon qabu. Isaa giseenummoo namoonni deeggaruu barbaadan kallattii garaagaraatiin iyyuu deeggaruu ni danda'u jechuudha akkaawuntii isaa irrattiinis deeggaruu danda'u ammas namoonni boodana dhuftan giiftii kennuufiidhaaf fudhattanii dhuftan darbuufii dandeessu jechuudha rakkoon qabu waan qabdan darbuufii dandeessu jechuudha Tooppiyaaniidhaan illee ba'uudha Tooppiyaanii qabatee jira amma Tooppiyaanii galuudhaaf jechaa jiru waan jedheef waan ta'eef namoonni waan qabdan isaaf fiddanii kan dhuftan kun kan saati jettanii kan murteessitan jechuudha asumarratti darbuufii dandeessu rabbiin kabaja guddaa isiniif haa kennu ulfaadhaa galatoomaa hirruun keessan haa guutuu moortuun keessan haa guutuu isinii jenna ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa taatu. kabajamtoota keenya xiqqoo bakka naaf hin mijanne ture na of galchaa egaani kabajamaa ulfaadhaa ulfin argadhaa akkuma jedhamee warri cinaa dhaabbattan warri jajjabeessitan waan qabdaniin egaa namni waama qabuun lolaa hanga daddeessa gootaniittu heeraan fayyee hundi keessa warri taaptaa birraa kaatanii dhuftanii waan isaaf qabatanii dhuftan warri qabatanii dhuftanii warri isaatiinis jala darbe yoo jiraate aga dandeessan dhiibaa. Gaafa jahaa torbee har'aa naaf yaad keenya naafiin tapha qabdii hundi keessan irraa nafina gaafa jahaa torban har'aa jechuudha. Gaafa torban har'aa immoo taphattaanii jiru isinitti himna Jamaal Ali welcome. Jamaal kun illee artistiidha. Follow warri goone follow godhaanii. Egaa ergaan qabnu kanuma aga isaan deebi'anitti yaadannoo.
dura dhufeera. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti haa eegnu aga danda'ame daqiiqaa 20. King Lavin galchame King Lavin yoo dandeessan galchame yuuti qabadhaasini simbira wacatu jira jedhee yaada uummata keenyaaf fayyee galatoomi jedhaani heeruu galatoomi warri waan qabdanii obboleessa keenya jajjabeessaa jirtan galatooma tapha keessatti moo'atamuu waan jiruudha moo'atamuu waan jiruudha daqiiqaa 22 qabna haadha faatee sekendiif daqiiqaa 22 qabna bada inni ganna rakkoon qabu uummata keenyaa waan qabdanii warri cinaa dhaabbattan tokko waan irraa kaastanii namni 3,600 jirtan fooloo gochuun dagatina fooloo gootanii ijoollee keenya jajjabduuwwan qaxaleewwan kana lamaan dhugaa rabbii inni raanfatina naafiin gaafa jaha tapha qabdi. Toppituu akka gadi deemnee hundi keessa. Namoonni akka tasaa amma dhuftanii namoonni koinii keessaa qabdan toppituu irratti eegadha. Waan hin fagaatullee toppituu. Sooretti. Thank you so much. Thank you so much. Toppituu haala bareedan eegaa jirra akkanumatti itti fufaa hundi keessan dhiibaa waan qabdanii namoota isaanillee hin galchinaa qoe. Carraa isinii ka'ina. Barsiisaa haasa'e. Waaqasitti nan dubbadhaa uummata keenyaa kabajamaa toppituu irratti eegna. Toppituu irratti eeguun dirqama nutti ta'a. Toppii waan qaqqabuu baannu toppituu irratti haa eegnu. Ante keeppiin 2-3 dhufa alla. Uummata keenya qaalii kabajamaa ulfaadhaa ulfin argadhaa faayoo koo Usmaan. Warri waan qabdan daraaraa tokko ta'u, gobombolliinoo tokko ta'u, dinnicha tokko ta'u, buskutii tokko ta'u hin tuffatinaa jedhameera. Ulfaadhaa ulfin argadhaa. King Love dubbachuu dandeetta? Okay, galatooma ulfaadhaa hundi keessanuu warra sitti argamtan fayyaataa galatooma ulfaadhaa toppii irratti eeginagaa obboleessa keenya injifatamuusaa innis galatooma ulfaadhaa injifatamuunis injifachuunis wama jiru siniin jedhee jira. Egaa carraa tokko qabna. Carraan nuti qabnu isaa Gizeenuu Abbaa Garoo gammachiisuudhaaf toppii fudhachiisuudha. Toppii waaniin nurkaa bahee toppii kennee jira. Xiqqoosi barsiisa sittaareen ture keessaan hin hafootu si jedha malee otooti tooppi waan irratti naa qabdee hin bahu ture tooppi waan irratti eegaa namoonni amma tooppi waan irraa gara tooppituutti deebi'ee jira daqiiqaan immoo muraasatu hafe daqiiqaa 19 sekondii 51 jedhana bira tooppituurra jira tooppi siriin immoo itti dhiyaataa jira waan ta'eef namoonni puush gochuu dandeessan namoonni isaa Gizeenuudhaaf waan qabattanii dhuftan yookaan immoo yeroon isin jalaa darbe akkasuma geemiin isin jalaa darbe bakka isaa Gizeenuu fi Reedii Adam mul'atu kanatti ol gadhiisaati waan qabdan abaaboon tokko vaaliyuu qaba abaaboon tokko gatii qaba galatoomaa ulfaadhaa iskiriinii kana bakkuma isaa Gizeenuuf Reedii Adam jiru kanatti keeppiidhaan akkasuma mallattoo tiiktookiitiin qurxummiidhaan mootoraan baaburaan waan dandeessanuun tooppii fudhachiifnee gammachiisuu dandeenya. Ani osooni maal godha osoo ta'e malee silaa akkas hin turre galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu dhugaan isiniin jedha warra sitti argamtan warri hundi keessanuu biratti argamtan galatoomaa ulfaadhaa isaa Gizeenuu injifatamuu isaatti mufii tokkoon qabu galatoomaa ulfaadhaa naa dhufuu keessaniif jedhee jira nuti immoo gammachuu isaa caalaa gammachuu keenyaaf akka gammadee inni nuti gammannuuf tooppii waan irratti qabate natti tola akka kootti tooppii waan fagoo jira tooppii waan nurraa fagaatee jira tooppituun immoo akka nurkaan baane akkuma amma jedhamaa jiru tooppituu irratti eegnu daqiiqaa muraasatu hafee geemiin taphatamee ka'uusaa beekamaadha. Namoonni reef dhufaa jirtan waan keessaa qabdan yookaan immoo waan isaa Gizeenuu Abbaa Garootiif guyyaa irraatiif beellamattanii dhuftan waan qabdanuun puush godhaa galatoomaa ulfaadhaa. Kun egaa fedhii keessanii namoonni taatan Heeren Girmaa Fayyee galatoomaa ulfaadhaa dhugaan isiniin jedha bakka isin jirtanuu bakka guddaadha. Galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan dachaadha namoonni Jamaal Aliyyiifaa namoonni hedduun nageefaa waan danda'anu godhanii jiru ammas namoonni waan dandeessanu gochuu dandeessanu tooppii irratti eeguudhaaf tooppituun akka nurkaan baaneef hundi keessanuu waan qabattanii dhuftan gara iskiriinii isaa Gizeenuu ta'aa jiru kanarratti puush gochuudhaan tooppituun akka nurkaan baane taasisuun ni danda'ama ulfaadhaa galatoomaa daqiiqaa muraasatu hafee jira namoota abaaboodhaan mallattoo tiiktookiitiin akkas dhufaa jiran kun gatiin isaa laafaa isinitti hin fakkaatu.
family. Thank you so much. Big respect and the big love. Thank you so much. Canada kan Thank you jedhaa so jiru. guddaa Canada kan galatoomii jedhaa jiru guys. Canada asa Canada kan jedhaa jiru. Canada ammallee kan jedhaa jiru. Ammallee baaboodhaan mallattoo tiiktookiitiin kottaa. Isaak zeenuu injifatamullee homaa tokko Oromoo koo isinitti mufanne injifachuunis injifatamuunis wama jiru jedhee jira. Amma immoo tooppii qabachiifne gammaduu yookaan gammachuu Isaakiif osoo hin taane gammachuu keenyaaf osoo akka garaa keenyaatti Isaak zeenuu osoo injifatee hunda keenyatti tola. Giiftara ta'ee nama waa kennuu miti nama taa'ee ilaaluttu osoo injifatee hundi namaatu akkasiin gammaddan abdii guddaan qaba. Akkasuma waan dandeessanu gootanii jiru. Galatoomaa ulfaadhaa. Galanni keessan guddaadha. Galanni keessan dachaadha. Wanni sinirraa hanqate hin jiru garuu tooppii kana yoo qabsiifne daqiiqaan muraasatu hafe namoonni dubbachuu danda'anullee akka dubbatanuuf carraanan kenna daqiiqaa nu saamtee akka hin jenne garuu xiyyeeffannoon keenya tooppii kanarratti haa ta'u sana booda namoonni gammachuu keessan miira isinitti dhaga'ame ibsachuu dandeessu artisti daagimiifan carraa kenna xiyyeeffannoon keenya tooppii kanarratti haa ta'uun isiniin jedha warra asitti argamtan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa iskiriinii kana gara isaa zeenuu irratti Toppiin kun akka harkaan baane. Toppiin kun akka harkaan baane. Toppiin akka harkaan baane itti buufii atumti. Itti buufii. Boodatti deebina rakkoon qabu. Amma kaayyoon keenya. Galatoomii ulfaadhaa ati banattee jennaanan siif jedhee viidiyoo kan banatee jiru si waa dubbachuuf hin see galatoomaa ulfaadhaa. Toppiin kun amma toppituun daqiiqaa muraasatu hafe toppituu akka inni qabatuuf daqiiqaa muraasatu hafe yoo baay'ate daqiiqaa 16 namoonni waan danda'an push godhaa jiru iskiriinii kanarratti abaaboodhaan mallattoo tiiktookiitiin iskiriinii kana duwwaan godhinaasin maaliif jennaan abaaboo kanatu leenca harkisuu danda'a abaaboo kanatu leenca fiduu danda'a abaaboo kanarraa ka'ee leenca ta'a abaaboo kanatu gara leencaatti ol guddata gaa'e. Sisa tooppisriin araba gatii ta'e rabbi galatoomaaf hayyee heeruu anjechan isiniif hin qabu akkasuma obboleeyyan kiyya namoonni biroollee ifaajee keessan waan ta'eef takka dhabnee takka hin dhabnu toppituu akka nurraa hin fudhanne arabni yeroo daqiiqaa shanaaftu kan puush goote nurraa fudhattu jechuudha piliis. Dhugaa keetti galatoom ati faatee dhugaatii jettee waan dandeenyu waan qabnu ammumarraa kaanee daqiiqaan baay'ee tafe jechuun hin danda'amu. Daqiiqaa muraasatu hafe ammumarraa kaanee abaaboodhaan mallattoo tiiktookiitiin waan dandeenyu iskiriinii kanarra gara Isaak zeenuu kanarratti adeemsifnu kunoo iskiriinii dhuma isaa kanarra gadi tuqxanii ilaaluu dandeessu daqiiqaa muraasatu hafe tooppii qabachuudhaaf egaa tooppii qabachuunis injifannoo tokko waan ta'eef gammachuu obboleessa keenyaa kana akka fiixaan baafnu hundi keessan waan Isaak suuraa jijjiira akkasitti suuraa jijjiira bilbila biraadha. Okay. Suuraan jijjiirameera garuu jijjiirameera. Asii malee ka'ee jijjiirameera bara. Okay, galatoom. Okay, so Queen Samira, thank you so much. Samo kun. Gurgurdaa toppituudhaan bahuu qabna lama dhabuu qabnu abshir. Galatoomaadhaan warri tokkoon hanga dhibbaatitti jirtan hundi keessan thank you so much isinin jenna. Let's go guys hundi keessan ililliin tuffatina isinin jenna. Akkas na gooti of eegaa deemna jechuudha galatoomaadha. Queen thank you so much. Thank you so much. Abaaboo tokkoon tuffatina iskiriinii kanarra deddeebi'aa please. Abaaboo tokkoon tuffatina daqiiqaa muraasatu hafe really. Fayyadu guys. Daqiiqaa 10 booda leenci 10 yoo nu dhufe. Onni jaalalaatiin keeppii Isaak jaallatu kanaanis abaaboodhaanis mallattoo tiiktookiitiinis waan garaagaraatiin iskiriinii kanarra deddeebi'aa daqiiqaa muraasatu nu hafe lama dhabuun qabnu gammachuu obboleessa keenya rammee malkaa join godhee jira rammee malkaa fa'aa dabalatee namoonni geemin. Akka daqiiqaa nama 10 maal ta'e waan akka tapha lamaa jallisee osoo namoojjiin akkuma danda'e namni puus godhe akkam isinitti fakkaata. Inni baay'ee murteessaa. Baay'ee akkas gochuu wayyaa akkas goona. Daqiiqaa tapha lamarra hin tapsiisu daqiiqaan iyyuu tapha lamaa san ijoollee wajji puus godhee eegas ol deebinee selebireetii kenna adda ta'amna. Daqiiqaan keessas nu waliidha waan Baay'ee hundi keessan Namni isin deebisna bakka. Okay, galat. Baay'ee namatti ergina. Nama online irra jiru wayii. Shari'aanitti ergu. nama si jala abbaan itti No.
jedhan makkana. Fayyaa keetii? Oromoodha. Nagaadha. Gosh Oromtitti. Dastiin cunne qoya. Tooppiidhaaf taphataa waan ta'eef daqiiqaa muraasa qoy. Jalaa qabi Itoophiyaa qabatuufi. Nama biraatti bara. Geemii qabi hira gochoo. Geemiin isaa hadhaa jalaa qabme yookaan ammoo geemii as ergi. As ergi. Yaa sifaan. Galuudhaaf haasee wajjin tapha. Geemii taphateera Itoophiyaa turuufi. Tooppiidhaaf. Everyone tap. Mallattoo tiktaakii waan akkasii daddarbaa gada biliin dhufu 500,000 daddarbaa. Dabili irratti immoo waa qabaattan keessaa hundi keessan akka Toophii gadi hin dhiibne Toophiitu haala gaariirra hundi keessan tiktaakii mallattoo onnee waan akkasii ergaa. Guys, Tooppi 3 galee irraa argitanii miti arabni seente jechuudha. Tooppi 3 galee. Nurraa fudhattee laa. Oh my god. Ka Tooppi 4 illee nu bira dhufeera. Tooppi 4 nu bira dhufe. Akka irraa nu hin buufne puush godhaa hundi keessan ammarraa waan qabna. Arabni daqiiqa takka itti fudhatu Tooppi fudhachuudhaaf. Tooppi 3 irratti nu deebisan. Tooppi 3 irratti nu deebisan taa'e. Tooppi 3 irratti nu deebisanii. Guys, please ifaajee keessan. Arabni daqiiqa takka itti fudhatu yeroo daqiiqaa shanaaftu jechuudha kan Tooppi nurraa fudhattu. Kanaafuu hundi keessanuu jabaadha waan qabdanii 5 hin jedhinaa 10 hin jedhinaa. Puush godhaa waan dandeessan. Mallattoon tiktookii hundi fayyadamu. Daqiiqaa tapha tokko qofa taphe. Tooppi 3 afurii nu dhufaara alaalaan makuma 8 qofaan jaalladha. Tooppi 4 tarree jechuudha. Tooppi Jabaadha Tooppituu dhaqqabuu hin dandeenya ol bira jirra. Koyinii 10,000 qofaan nu caalti. Biraazilii tokko qofaan nu caalti jabaadha. Hundi keessan dhiiba. Tooppi 3 Tooppi. Guys, share godhaa. Dhaabbamuun qabu. Share godhaa. Namootatti share godhaa yaa. Hundi keessan taaptaap illee godhaa warri taaptaapii kana miliyoona 10 hin galchina. Ya normal no laptop የተጫወት ነው እኔ በአማርኛ ካላቅም ከላፕቶፕ ነው የምጫወታ ላፕቶፕ ፎር ይተረ ኮይን አምራ ኮይን አካት ሲቤካ ኮይን ቶፕ 4 ኢራ ቶፕ 3 ደብሳ ጀርቲ ጀባዳ ሁንዲ ከሰ ጀባዳ ቶፕ 4 ነው ተበራላ ኦ ማይ ጋድ አራምኒ ተማና guys please ilili dide mishan gaawate namni hundi ilili dide mishan darba abdiin kutatina wanti hundi hin danda'ama wanti hin danda'amne jiru abdiin kutatina ilili kutanii jirtanii dabilii kaaratti hanga dandeessanii push godha queen thank you so much namoonni akka queen amma barfatanii dhufanillee yoo jiraattan hundi keessan push godha wanti hin danda'amne hin jiru tooppi sirii leencota kan nutara tooppi sirii trippiliin dhufaara trippilirratti hundi keessan push godha tooppi sirii leencota qoqqofaan nofoo jira guys please top 3 dhaqqabna hundi keessan push godha let's go dabiliin gadhiisuu deego dabiliin gadhiisuu nasa dabiliidha hundi keessan guys sadiin baay'ee triple any give triple guys triple da one dandeessanii push godha thank you so much one dandeessanii hundi keessan Sam Milan Sam big boss Sam thank you so much dillahi alla bade dillahi alla Sam Allah jecha qabu wallahi dhugaa rabbi goota go guys bira geenne jabaadha dhiyaanne guys dhiyaanne hundi keessan push godha dhiibanii hundi keessan guys hundi keessan push godha jalaa gaffa'amaa jira malee hundi keessan push godha hundi keessan wallahi jecha isiniif hin qabu oromooti ya bagan isin irraa Yene kon jangan daftar shishi. Ini amalnya kabizo kacil ikirta. kamarnya Afaan Oromoon beekti ba? Afaan Oromoon beekta. Tapha tokko kan dhumaa qabe daqiiqaan dhumateera. Kilaabii hin jiru. Iloofi no Silaa namaa takka hin balleessan hangee hin beeku. Koi koi. Argeedis.